hayyoota keenya Kenya falmande namal
gili nakamte ya biya gota biya kun salma moroda shambu jarte forro otu goti chigimbi ero mandikesa hanga dalle wambara ambo ko ambala fa akami sirra afa danga kabachisa ero yongadira jagama badane ergadarara kafani ina fakalane down Gantu bi kullo kam gogone dukkera ka kasne aci biye shigelchina biye ti dalatte ti gechina serba cala bultume barren yero banu kabuda qabdus kasitana qabdus kajinni qabdus hingeti sani de damakti sigalawiti kan wala tele ubekti kan jajjof tele kharasa mushi debiti yero serba cala bultume dagesu kanaf serba cala bultume sin affere warri cala bultume yero dagesa matan simbo wafatu rabbin kiya isini afayyisu shi rabbin sina afayyisu warri yero serba cala bultume dagesa akkana kam namo marati singol anyways akam ultan naga fayya jirtu olman alaman nageni badada akana sininja commenti kesan dubbisu dumarra wali qabe dubbisa kullum bilisom ne jette jiste kale nagenye sin mon daggefanne video sani bilisom ne jette kale kullo da ganama kursi fuli ille wonyate bilisabe kullon aus billahi minash shaitanir rajim fuli ille wonyate olte qufte olte bilisa shida kullo da jettu alman oromo kati du'a jiru kana kullum bilisome yette yirti ni galate fadda dumarra jettuda dumarra galate qabdi debille ne khinaf dumar akana sininjera coronavirus ganto da fi haddu malan yenyuna rabsi aysinmu akkanuma nuganani dufe waya arraba sagale olfudi daga mu mali amma ti dabale jira amma sagale daga mu
Indagamo? Na barris sagaling hiya indagamo tay. War sagalee jetta sagaleen indagama. Sagaleen indagama. Coronavirus in Itoophiyaa keessa akkami? Nama meeqa gali? Mucayyoon takka duuteerti somboo keessatti maal isaati akka duute maaliin akka duute hin dhagaamne. Hin beekamne garuu lapheen na dhukkubde jetteeti mucayyoo oomaan irraa galte amma miti garuu ka galte turtee jirti erga galte maal taate akkamitti akka duute hin beekamne jechuudha. Dhukkuba dingatiidha lapheen na dhukkubde jettee duute. Sini gale garuu coronavirus ta'e wayim dhukkuba laphee ta'e hin beekamne jechuudha. Maaliin akka duute mucayyoon tun. Miknaatum baadiyyaa keessa haga amma wanti dhaabbate tokko hin jiru. Uummanni baadiyyaa gabaa deema, gabaa dhagala, gurgurachaa, bitachaa walitti bakkee tokkotti baay'atanii uummanni keenya san keessa oolaa gala. Furmaanni tokko wanti godhameef hin jiru. Mootummaa Itoophiyaa jechuudha. Mootummaa Itoophiyaa. Shanoo bishaan hin jiru, somboo bishaan hin jiru. Aba nitorkiin hin jiru. Karana yoo baname karana cufama boo akkamiidha naan galleani. Shawaa kaabaa nitorkiin hin jiru. Shanoo fi somboo bishaan hin jiru. Mabraatiin guyyaatti sa'a 2-3 dhufaaf. Takkala uuma Addis Ababa keessa bicha warroota jiraniif hamma mogoleen isa takkala uuma Finfinnee keessatti qofa hamma mogoleen isa buututti kan zayitii fi sukkaaraaf soogidda hiru. Uummanni keenya kan godina eessatirraa buqqee kan mana kiraa kaffalachuu dadhabe karaarra ciisa. Abbaan keessanii olii sharaa keessa ta'a jechuudha. Uummanni kun hin gargaaramu. Uummata kana deeggarsi hin godhamu. Moo ijoolleen Oromoo warri hangoo qabdan uummata Amaaraaf Tigraay qofa hojjettu moo Finfinnee keessaaf qofa hojjettu moo? Uummanni buqqa'ee sharaa keessa taa'u san haati buqqaatee achitti sharaa keessa teessu san pirezidaanti Maammee Waraabee gassinii dhiisee jira. Isaan hin gargaaramanii warri aangoo qabdan of harkaa maaliif dalagdu? Finfinnee keessatti Finfinnee bichaa kontirool gootu isin. Finfinnee bichaa tiriit gootu. Abiyyi Finfinnee bichaa tiriit godha. Coronavirus kan ittistan Finfinnee bichaa irraayi. Uummata baadiyyaa irraan dhoowwamu coronavirus. Akka fe'anitti gabaa deemanii wal keessa deemanii galaa jiran. Even wanti barsiistan hin jiru uummata baadiyyaa keessa jiruuf. Maali yoo nama qindeessitanii guyyaa tokko makiinadhaan keessa deemtanii yoo uummata barsiistan maaliin baadiyyaa keessa deemtanii? Sila mabraatii irraa cuftu, sila bishaan balleessitu. Maalaa fayyadaman? Akkamitti fayyadaman? Akkamitti vaayirasii kana ofirraa haadhoowwan moo du'anii haadhuman? Akka isin akka feetanitti utaaltanii gibira qofa barbaaddu isin uummata Oromoo irraa gabaree qotee bulaalla. Waggaadhaan gibira qotee bulaa qofa nyaachuudhaaf reedii taatanii teessan. Shanoo irraa gibira hagamii fudhattu? Somboo irraa hagam fudhattu? Caacaa fi caqii irraa kam fudhattu? Gibira hagamii nyaachaa jirtu lafa sanirraa? Gabaree sanirraa maal fudhachaa jirtu? Har'a garuu bishaan irraa cuftan, mabraatii irraa cuftan. Mabraatiin kalee galgala bade somboo keessa kalee galgala
Saa tokkotti kan bade amma saa jaarratti dhufe. Galgala saa 12 Itoophiyaa keessa. Maaliif mabraatiin irraa bada uummata kanarraa? Faraqaadha moo maalidha? Bishaan maaliif bada? Uummanni walitti guuramee dhaabbatee ganama bishaan waraabaa jiru. Maaliif jennaan bishaaniin bada akkam goona? Jarkaa lamallee qicachuu qabnaa jedhan. Kanaa'oo maaliif uummata tajaajilli gahaan hin godhamneef baadiyyaa keessatti? Maaliif saamunaa bittanii hin hirreef? Gibira uummata Oromoo nyaachuu bichaadhaaf qophooftanii teessumoo? Birrii kadhachuudhaaf qophooftanii teessumoo? Mootummaan Itoophiyaa koronaa vaayirasii wanta ittiin ofirraa dhoowwitu kadhachaa turte. Eessa baakeetiin naqxe? Uummata baadiyyaa keessa jiru barsiisa maalii kennite? Dhaamsa akkamii dabarsiteef? Moo birrii san biyya alaa keessatti Ameerikaa keessatti mana ittiin ijaarrachaa jirtamoo? Zeeginnati ittiin bitachaa jirtamoo? Jireenya dhuunfaa kee ittiin daldalachaa jirtamoo? Soddoota kee qofa gammachiistee uummata Oromoo fixaa jirtamoo? Akkamiidha? Gabaa kabisee keessatti uummanni walitti qabamee uummanni meeqaatamni gabaa keessa oolan. Namni tokko koronaa vaayirasii yoo qabame achitti uummata hunda waliin ga'ee biyyi hundi dhumuutti deemti. Tajaajila qulqullinaa uummata Oromoo baadiyyaarra jiru akka itti of eegu bishaan qabaachuu qaba. Mootummaa biyya bulchitaa miti. Shimallis Abdiisaa itti gaafatamaa godinaaleeti miti. Nama tokkollee ta'u maddabtanii barsiisuu qabdu. Uummata hunda hin qabne ka dadhabe ka godinaalee irraa buqqa'ee sharaa keessa taa'u sun hagam vaayirasii kana ofirraa dhoowwaa jira. Wanti quba qaban tokko hin jiru. Maaliif? Televizyiniin isaan bira hin jiru. Raadiyooniin isaan bira hin jiru. Wanti tokko hin jiru. Maaliin informationii argata uummanni kun? Itoophiyaa keessa yeroo ammaa namni hojii bahee galee hojjetu hin jiru. Garuu mana kiraa jettamoo, suuqii keessa jettamoo, naggaadota jettamoo akkatti dabalanii hisaaba dabaltanii sama irra ol baastan uummanni akkamiin bitata kana? Iyyeessi barhunna kana kan hin qabne haga buubulaa. Kan hunna tana hin qabne hin jira bar. Isaan kanaafoo yaadamu. Osoo lafa takka qabaate har'a namoonni akkasi buqqaan sun ilmi namaa waa malee hin dhalatu. Ani lafaan dhufne godina qaba bakka qaba godina kiyya sanirraa waa malee hin baane. Uummata karaarra deemu kana mootummaan mana tokko kenneef maal qaba? Hojjetanii galuun dadhaban. Yeroo ammaan tana hojiillee galuudha baratanii gubboodhaan galta. Nama beekuu qabda. Nama achi keessa beekee gubboodhaan si galchu. Naftanyaa qaxartu. Barataa Oromoo ka haati garaa hidhattee qoraan guurtee ka barsiiste digirii 2-3 ka qabu mana ta'a. Maaliif qomaaxaa akka keessanii gubboodhaan qaxartu? Hudduu Gondareef Gojaamee waan arraabduuf qofa. Maal faayidaa fiddan isin uummata Oromooti? Gibira gabaree qofa nyaachuudhaaf. Taayyee Danda'a dabalatee warroonni aangoo qabdan, aangoorra warri teessan faayidaa takkallee Oromoodhaaf fidaan jirtan. Faayidaa takkallee mootummaa Itoophiyaa dabalatee, Abiyyi dabalatee, Taayyee Danda'a dabalatee, Shimallis Abdiisaa dabalatee, Takkalaa Uumaa dabalatee waa takka uummata Oromootiif hojjechaa hin jirtan. Bishaan irraa cufaa jirtan baadiyyaatti. Maabiraatii irraa barreessaa jirtan. Wanti fiddaniif tokko hin jiru. Oromoo fayyadaa hin jirtan. Numaan achi baatanii dhiiguma Oromootiin achi teessanii of dagattanii jirtu.
ummata Oromoo eega bishaan irraa cufame ummata keenya tiisisatu fixa. Corona virusii akka ofirraa dhoowwine qodaa amma ganamatti nyaatan lafa godhanii galgalallee irratti deebi'anii warra nyaatan ummanni keenya bookee fi tiksisaan dhume isiniif bal'atti gaafsan itti gaafatamtu garuu seenaan sin gaafata hunda keessanuu. Guyyaa guyyaadhaan wanti uumamu kun wanti ta'aa jiru kun isiniif galmaa deema. Taa'ee isiniif jira. Takkala uumas ta'ee fookasii kan gootu Finfinnee qofa irratti. Finfinnee qofa irratti. Uummanni harka caalan kan jiraatu Finfinnee keessa qofaa miti. Mee sammuu keessan bal'isaa yaa uummata isin raftanii jirtu. Raftanii jirtu. Uummata keessan yaadadhaa. Quba hin qabdan isin uummata never. Quba hin qabdan uummanni maal keessa jira uummata Oromoo quba hin qabdan isin gonkumaayyuu waan akkaanu achirra teessanii guyyaa guyyaadhaan hin kadhattan. Mootummaan keessan corona virusii dhufe isin ofirraa dhoowwu ganzaba kadhachaa ture. Eenyuuf kadhate? Uummata Amaaraatiif maalittiin godhe? Uummata Oromooti maal ta'e Itoophiyaadha maaliin dalage? Maaliin dalage? Moo keessa firoota isaa qofa ittiin jireenya isaanii jijjiirafii jira. Maqaa ummataatiin achirra teessee daldalattee gamaa kibbaa ni kadhatta. Garuu ummata faayidaa fidde takkan jirtu. Manni kiraa hiriyaantii mana kiraa Finfinnee keessatti kabirrii 2,300 kafaltu har'a 3,000 kafaleedhani hin dandeessu waan dandeenye baatee deemta. Ummanni kun eessa dhaqa? Karaarra taamoo karam dhaqa? Nuroo wanta hundarratti gabaarratti diskaawuntiin hin godhamu. Ummanni akkamitti gala? Akkamitti kan qansiraa hojjetu? Kan suuqii adda addaa keessa hojjetu damoosni isaa hagami? Baalasilxaana yoon taane damoosni Itoophiyaa barbirrii 2,300 gadi baay'atte yoo jedhame Itoophiyaa keessatti kan qaxaramanii ji'aam kaffalamuuf ni beekna hojjennee jechuudha. Birrii kana maaliin godhu isaan? Mana kiraa kaffalu moo ittiin dhugu moo ittiin nyaatu moo maaliin godhu? Maaliin godhuun jedhe bara. Ummata nuuroodhaan maraachitanii waan hundaan maraachitanii ummata kana maal godhu heddu. Eessan ga'uu heddu. Meeqatu mana kiraa dadhabee har'a Finfinnee irraa karaa baadiyyaatti deebi'aa jira. Torban kana keessa manni kiraa dabalee. Finfinnee keessatti kabirrii 1,500 kaffalu haga 2,500 irraan gaan. Eessaa fidan? Eessaa fidan? Yeroo ammaa kana bar Finfinnee keessatti bakkoottiin hojii adda addaa cufamanii turu. Uummanni gadi ba'ee waa bitachuu hin danda'u ta'e kan qansiraa hojjetee bar guyyaatti qoonqoo isaatiif dalagatee galu sun maal nyaata jettanii yaanneef bar isin. Garuu gibirri uummata Oromoo isin harka jira. Gabii wanti hundi isin mootummaa ka jedhame maaliifi? Eega uummata rakkate biran dhaabbanne eega uummata buqqa'ee hin dhaabne mootummaa maaliti? Mootummaa gandaa. Mootummaa mandaraa. Yaa mootummaa maaliti eega uummata buqqa'ee hin dhaabne? Gojaam haa buqqaatu, Gondarii haa buqqaatu, Oromiyaa irraa haa buqqaatu, uummata buqqa'ee eega deebisee hin dhaabne mootummaa maaliti? Uummanni kaleessa sharaa keessa jiraata sun daa'ima waggaa 4-5 qabatanii ijji keessan hin argine moo? Ijji keessan namichi haga san ga'u abbaan keessa yeroo boo'u akkasitti dhaabbatee maaltu sinitti dhagahame? Takkaan keessan diyaaspooraan birii yaalaa jirtanillee takkala uuma maal sitti dhagahame? Shimallis Abdiisaa maal sitti dhagahame? Ati galtee hin raftaa gadi ciiftaa? Namni si biratti beela'ee qorree odoo jiru boqonnaa sammuu dhabee namni jiraatu godina san keessa biyya san keessa odoo jirtanu ijoollee Oromoo taatan aangoo harkaa qabdanu seenaan sin gaafata boru. Imimmaan haadha Oromoo isin hin dhiiftu. Imimmaan abbaa Oromoo isin hin dhiisu hunda keessanu. Har'a aangoo qabna jettanii akka uummata Oromoo ficcisiisaa beelaaf qorraan jiruudhaan
akkati isaan maraachisan kana boru itti gaafatamtu. Seenaan sin gaafata. Osoo Finfinnee keessatti uummanni Amaaraa tokko waa ta'e Taakkalaa Uumaa abeet akkatti ati kaattu. Taayyee Danda'a abeet akkatti sin kaattan. Shaarbii bitanii tuffisuudha. Zayitii fi barbaree birrii kennuudha. Barchi xankirilleen nafsaቸውን በገነት ያኑር jechuudha akka fiigdu. Haati Oromoo yeroo boosu gaaf tokko Taakkalaa Uumaa jabaadhu jettanii hin beektu ati. Haga aangoo san qabattee itti gaafatama Finfinnee taatee haga jirtu kana waa tokko Oromoodha gootee hin beektu. Even Finfinnee akka artistiitti namni sararuu barreeffamaan ibsuu danda'u. Artist Lij Yaared yeroo dhufu hin diddanisin. Sareewwan hin diddan. Maaliif Amaaraa qofatti galchuu barbaaddu ka? Tigree qofatti galchuu barbaaddu ka? Oromoo waan hundaan hin simattanii. Eenyu fakkaachirra teessan hin beeknu. Gadhiiftanii buutanii deemuu qabdan takkaan keessan. Takkaan keessan qeerroon Finfinnee keessa teechuu jarreen kana fitu qabda achirraa. Qawwee fannifattanii deemtan miti. Shugguxii qabdu miti. Moo bishaan tufaa. Kan ajjeestanii duutan maali? Maali Oromoon abilisoomtu? Obbo Dinquu Dayyaasaa bar uummata buqqee meeqa bira dhaabbatee dhaabe. Manallee kireeffatee fi lafa bakkallee kennee fi uffatallee kennee fi bira dhaabbatee bara. Mootummaan Itoophiyaa garuu homaarraan argine jechuudha. Carraash kadur caalaa wanta hundarratti shaqaxa adda addaa irratti waagan dabalaa deema. Manni kiraa dabalee deema. Kan hojii hin qabne, kan humna san hin qabne meeqatamatu jira. Ka kana kaffaluu hin dandeenye. Lafuma isaaniitti irratti irrumaa fudhattanii irraa saamtanii galagaltanii itti characharachaa jirtu. Eessan dhaqaa jirtu? Maaliin godhaa jirtu? Haadha ilmoo qabattee karaarra teessee boossu tana mana takka oo kennitaniif maal qaba? Sila qabeenya Oromooti. Sila lafa qote bulaati. Koyyee hoccee irratti wal nyaattasan maaliif namarraa buqqa'e hin deebifne? Hiniirama Finfinneen alaa Finfinnee keessa haga jettu Taakkalaa Uumaa. Uummata karaarra ciisu. Uummata sharaa keessa taa'u kana maan kennineef isaanii? Mana tokko walitti kennaafi mana keessa ciisanii. Osoo biyya qabanuu, osoo qa'ee qabanuu. Seerri akkana biyya san keessatti deemee sin beeku, ani argees dhaga'ee sin beeku. Baranuman argees, baranuman dhaga'ees. Seera akkana. Odoo Amaaraa kililii namni buqqa'ee abeet. Inkaattu hundi keessanuu mogoleen haga sin buututti. Inkaattu. Taakkalaa Uumaa ta'e Taayyee Danda'a amma tokkoffaa kaata Taayyee Danda'a. Uummata Wallootiif gadi baatanii dubbattan. Gujiif Booranaa yeroo dhumu waa tokko isin kan isin ilaallatu Gondariif Gojjaamiif Finfinnee qofa. Finfinnee tana irratti du'uu hedduu. Sabab sablammiin kan jiru baadiyyaa keessa. Isaan tajaajila deema. Corona virus irra uummata keenya nuuf eega. Tajaajila. Corona virus ofii keessanii fixanii corona virus fixe akkan jenne uummata keenya. Isin hin dhageenye. Namuyyuu isiniin shawwadamu jechuudha. Bishaan gadhiisaa fi uummata bishaan irraa cuftan kana ittiin qulqullina isaanii haa eegan. Maabiraatii gadhiisaa fi sila hojiin hin jiru, wanti tokko hin jiru, uummanni mana jira. Sila akka biyyooti adda addaa yeroo hojiin cufame amma biyya kana ji'a guutuuf erga hojiin cufame garuu damoosni isaanii hin kennamaaf. Maal nyaatu maal dhugu?
akkati yaada mootummaan hojiin hojjetan mana jiran mana gadin baan mootummaan delivery fidaaf mana manatti hin bilbilta waan barbaadde ani amma lammi biyya kanamti waan barbaade nan bilbila suuqitti delivery si fida nagaaya kee akkati si eega mootummaan Itoophiyaa gahee akkamii taphachaa jira ummata Itoophiyaatiif corona virus akkamitti irraa ittisaa jira ummanni gabaa ba'ee walitti gabayyaatee naggaadeen gurguree bitee walirraa gala wal keessa deemaa oola guyyaa san keessa namni tokko vaayirasii kana qabaate nama san hunda waliin ga'ee gala ummanni keenya akkatti dhuma boondhumu lafarraa ummata Oromoo kana vaayirasii kanaan fixxanisin cirraashidhaa keessa dabartanii bishaan cufaa jirtu bishaan balleessitan qulqullina isaanii akkatti hin eegganne bookeenaa fixxu tiksisnaa fixxu ummata Oromoo irraa wanta qaban san illee isintu irra lafadhee fudhachuudhaaf wanta biraa homaafiyyuu miti ummata Walloo itti dhaabbattanii ibiddaa fi xiyyiitiidhaan fixaa jirtu maaliif akka fixaa jirtan hin beeknu maaliif akka fixaa jirtu mootummaan bar biyya keessa biyya kamiyyuu nagaya ummata isaa hin eega keenya kun maaf adda ta'e Wallaggaarra oo dhaabbate Walloo ummata Walloo yeroo dheeraadhaaf lolli irratti rabadamee ture waraanni Alamuu Simee ummata Walloo fixaa ture har'as itti deebi'ee jira maaliif ummanni kun maal balleesse hiyyeessi maaliif baheen galle nagaan qa'ee isaarratti lafa isaarratti dachee isaarratti lakki ijoollee mootummaan wayyaanee akkatti isin hin bulchine mootummaan wayyaanee akkatti ummata Oromoo hin finne ummata Oromootti roorrisne ishiin tun maaliif akkatti roorriste maaf sammuun ishii yaanne akkatti hojjettu maaf akkatti hojjettu wallaalte mootummaa ta'uun ummata fixuu miti ummata ajjeesuu miti mootummaa ta'uu ka ibsitu ummata ajjeesuudhaan miti ummata ibiddatti qabsiisuudhaan miti ummata xiyyiitiin fixuu miti maal bulchuuf deemtu isin amma paartiin bilxiginnaa boru yoo ummanni si filate maal bulchuuf deemta fuuldura kee ummata akkatti fixaa xinnaa guddaan bilxiginnaa takka adaba kan hin qabne jabaanis amma Jaafaraalii gadi ba'ee yeroo waa tokko barreessu eenyuun jedha Jawaarin jedha nuun jedha paartii badhaadhinaa keessa ka jiru gubboodhaan waan hojjetaniif ummata Oromoo arrabsaa hayyoota keenya arrabsaa nurraa gadi dhaabbadha ummata keenyarraa illee gadi nuuf bu'a ummata Walloollee ajjechaan ummata Oromoo irraa hadaabbatu harka keessan kaasaa hundi keessanu guyyaadhaan uummanni akkatti mada'a guyyaadhaan har'a kana Walloo galagaltan Walloon waraana ishii hidhattee takkaan kan ishiitti dhufte ofirra xaraguu qabdi takkaan hunduu paartileen siyaasaa lammii kanaaf dubbachuu qabdu gadi baatanii Jawaar Mohammadis ta'e Maraaras ta'e Jeneraal Kamaal Galchuus ta'e hundi keessanuu godina Oromoo keessa yeroo uummanni Oromoo du'u yeroo ibiddi itti qabatu uummata Walloo maaliif hin dubbanne eenyuuf dubbattu boru eenyuuf dhaabbattu sila Oromoodhaaf hojjettu miti sila Oromoodhaaf mormitu miti bira dhaabbachuu qabdu uummata kana bira sagalee ta'uufi qabdu mormuufi qabdu uummanni kun maal balleesse sila qa'ee isaarra jira lafa isaarra jira maalii mootummaa tuqe sila mootummaa yoo bulchuu wallaale yoo akkatti uummata hooggantu wallaalte Abiy dhiste buu mo'atamtee irta kennitee buu uummata keenya lafarraan fixi
iyyeessa keenya hin fixin nurraan fixin akkuma iyyummaa isaaniitti akka jiraatan barbaadna. Kan duraan qotee bulaa keenya buqqistanii lafa saamaa turtanirra har'a cirraashidhaa ibiddatti qabsiisaa jirtu. Har'a cirraashidhaa keessa dabartanii ajjeesaa jirtu. Maaliif du'a lammiin keenya? Uummanni keenya maaliif du'a? Maal godhe uummanni kun? Maalis hin godhe? Maal balleesse uummanni? Sila biyya san keessatti Oromoo ta'uun rakkina guddaa ta'e moo? Maalidha? Naaf hin galle. Meeqataman rakkatee sagalee dhabee jira. Karaa Somboo, karaa Shanoo. Ol deemarraa olee OMN uummata kanaaf sagalee ta'uu qabda. Karaa Caacaa fi Caqii, karaa Kootuu ol baa. Uummata kanaaf sagalee ta'uu qabda. Uummata kana miidiyaa barbaachisa. Uummata Shanoo fi Somboo keessattuu sagalee miidiyaan OMN sagalee ta'uu fi qaba uummata kana. Mee rakkina isaanii deema gaafadhaa. Baay'eetu jira. Hedduutu jira. Godinaalee Oromiyaa kam keessa deeme OMN sagalee ta'uu qaba. Oromoo kamiifuu sagalee ta'uu qaba. Kan mana hidhaa jiruufillee sagalee ta'uu qaba. Sila uummanni mana hidhaatti guuramanii jiran sun isaanirraas koronaa vaayirasiin akkamitti eegamaa jira? Moo boru namni tokko qabame hunduu achitti waliin ga'ee achitti dhuma. Uummanni keenya kan mana hidhaa jirus dhumee baa. Beekadhaa kana. Maaliif akkamitti eegamaa jiru? Akkamitti tajaajilamaa jiru? Wanti beektan hin jiru. Wanti beekna hin jiru. Akkatti Oromoo lafarraa duguuguuf paartiin bilchiginnaa ganzaba kakadhattu. Uummata Oromootiin fixuudhaaf qofa. Koronaa vaayirasiin ofirraa ittisa jettee birrii kadhatte Ashaagireen. Because Oromootiin fixxa. Oromootiin ajjeefta. Ganzaba kadhatte san godina Oromoo irra deemte saamunaa bittee kennitee fi haguuggee afaanii bittee kennitee Finfinnee keessa bichaadha uummanni kan jiru. Baadiyyaa keessa godina baadiyyaa takkaaf gargaarsa hin goone hin argine nuti. So birrii kakadhatte dantaa mataa keetiif ofii keetii ittiin jiraachuudhaaf faamilii kee ittiin bulchuudhaaf si gala miti. Uummata Oromooti homaa ittiin hin gooneyyuu jechuudha. Godina kamirraayyuu ka jiran nuti homaan argine. So maaliif akka kadhatte dantaa mataa keetiitiif jechuudha. Dantaa mataa keetiitiif. Har'a bar dhukkubsatee kan mana yaalaa akkatti deemu dhabee duutu jira. Laaluudhaaf deemtu jechuudha. Laaluudhaaf deemtu jechuudha. Akka fe'etti ganzaba kadhatee gadi ba'ee koronaa vaayirasiin ofirraa dhoowwuudhaan nuti tokko ta'uu qabna. Madda maraa allabin. Uummata keenya nu tajaajilu dursa. Achitti kadhattu san uummata Oromoo ittiin hooggani. Haguuggee afaanii bitii hiriif maqaadha mootummaadha miti ati. Mootummaadha. Saamunaa bitii kenniif. Guyyaatti nama tokko ajajaati. Godina Oromoo irra deemtee bee qulqullina isaanii cheekaa gootu. Akkatti uummata keenya nu baraarame. Yeroo san akka uummataaf hojjettu. Akka quuqama sabaaf sablammii qabduyyuu isin beekna. OMNitu gabaasaa jira bar waa'ee koronaa vaayirasii mukaan guyyaadhaan ka gabaasaa jiru OMN miidiyaadha. Kabiraan homaayyuu argaayyuu hin jiru. Haadhumanii nama 49 jettan Itoophiyaa keessa hundi odoo yaalame san caala ka koronaa vaayirasiidhaan qabame. Meeshaa kamiin? Teknooloojii keessan kamiin yaaltan meenaa himaa?
hagam control gootan Itoophiyaa corona virasiin erga seeni biyyootiin hundi bar xiyyaara ofirraa cufte Itoophiyaa qofa balali'aa turte hay mootummaa araani mootummaa kana argeeyyuun beeku isa dhumaan waa godhu ani argeen beeku mootummaa kana biyyootiin adda addaa xiyyaara ofirraa cufte namoota meeqatu vaayirasii fudhatee Itoophiyaa keessa gale Dubaay irraa Saudi irraa Wallaggaa keessa namni vaayirasii Dubaay irraa fudhatee galee jira Beirut keessa namni fudhatee galee jira hagam control kootan kana zero ngoni warri angorra teessan maal akka hojjechaa jirtan hojiin keessan even hin mul'atu Shimallis Abdiisaa maal dalagda hin mul'atu maqaadhaaf aangoo qabatanii teessanis maqaadhaaf biyya bulchaa ka jirtan maqaadhaaf wanta bira waa tokko uummataaf godhaan jirtan waa tokko maal galmeessaa jiru uummata homaayyuu maal galmeessaa jiru homaayyuu carraash uummanni keenya du'aa jira uummata walloo irratti waraana dhaabdanii haga ibiddatti qabsiisuu geessanii kanaan nu hooggantu kanaan hooggantoota siniin jenna ijoolleen teenya ka Oromoo warri aangoo irra jirtan qeerroon kaatee hojii kee eegaluu qabda kana caalaa sabni keenya du'uu qabu kana caalaa uummanni Oromoo miidhamuu hin qabu kana caalaa miidhamuu qabu daangaa kabachiisuu qabda kaatee qeerroo yoo ka'e isa jijjiirama amma jirtu kanas kan fide qeerroodha fiddee dhufte abiyyitti galchine lammaatti kenname taanii jiru raayyaatti isa biyyaa maal dalagaa jira yeroo uummanni walloo waraanan xiyyiitidhaan rasaasan dhaamu obbo Lammaa Magarsaa maal dalagaa maal ajajaa jira maal hojjetaa jira sila miidiyaan qabdu obbo Lammaa Magarsaa sila feesbuukii yeroo tikseen horii fayyadamtu yeroo uummanni erga abiyyi dhufee feesbuukii banatee afaan banu obbo Lammaa Magarsaa miidiyaan qabu sila gadi baatee waa tokko si miti raayyaatti isa biyyaa siidha si beekna nuti makalakaa si beekna nuti uummanni walloo yoo waraanni irratti ramadamee dhumu ilmi namaa biyya isaati irratti lafa maaliif boonuti mirgi keenya nu eegamee jira bar biyya ormaarra mirgi kiyya haganan tuqamu waa tokko godhame seera qabee haga seera jala oolchitutti hidhamee si gaafatame haga maadabamu haga miidhamte kaasa barbaadamu hidha akkam goosista siin jedhan bar yeroo ammaan tana bar Itoophiyaa keessa abbaa feete ajjeestee jiraatta lubbuu abbaa feete baaftee abbaa feete uummata Oromoo fixaa jiraataa jira akka bara kana akka mootummaa Abiy Ahmed never argee hin beeku never ilmaan Oromoo haga har'a yuunivarsiitii fi Baardar keessatti dhuman namni isaan ajjeese takka hin qabamne haati Oromoo har'as akkuma garaan ishii gubateetti takka mootummaa kamiyyuu nama du'eef gumaa baasaa ture seeraan adabaa ture waggaa 15-25 hidhamaa turan bara Abiyyi aangoorra taa'ee lubbuun ilma namaa akka lubbuu hantuutaa taate abbaan feesee ajjeese ittiin gaafatamu seeratti dhiyaatu barataa ilma Wallaggaa fooqirraa darbatanii ajjeesan eenyutu ajjeese seeratti isin dhiyaate abbaa ajjeesisan beekame hin beekamne abbaa feetu si ajjeesa jechuudha yeroo amma abbaa fee yoo dandeesse ofirraa qolattaa yoo duute namuu sin gaafatu namuu jechuudha duuteedha bakka abalutti isa ajjeese ka jedhamu takka hin dhageenyaan takka
bara kanan kunu anaaf harawaadha. Bara kanan arge. Bara kana ergaa biyyi dhufee argan wanta akkana ilmi namaa lubbuu baasee haga fe'ee biyya keessa deemee haga fe'ee enjoy jedhee ba'ee kagalu bara biyyi jiru. Bara biyyi jiru. Finfinnee keessatti bar shugguti ilmi dhiiraa sitti qabatee yoo deemu yoo argan seera jala oolchani. Seera jala oolchani. Seeraan eeyyamsiistee qabattee deemta. Seeraan eeyyamsiistee akkatti baranne nuti. Seera akkatti beekna nuti. Seerri dur jiruu fi kan amma jiru kun tokkoo miti ber. Never tokkoo miti ber. Kuni bar seeruma godhamnee hin deebine. Nama abba cadaan baranne akkasin bulchu beekadha. Nama sammuu takka hin qabne. Ofii isaati ol ba'ee hayyoota Oromoo arrabsa. Godina takka bulchuu hin danda'an jedhe. Ati maal eenyu bulcha maal hojjechaa jirtaati amma? Nama lubbuu namaa baase barati nama seera jalan oolchineedha. Isa mootummaa kanaadhaati. Maal Maraara fi Jawaar Mohammad qeeqxa. Isaanii olitti bar mootummaa Itoophiyaa ka jedhamtu sii miti lagizeedha. Jaalannes jibbines. Jaalannes jibbines. Sii miti. Ilmaan Oromoo meeqa ajjeesan godina Yuunivarsiitii Amaaraa keessatti nama takkaaf Yuunivarsiitii Amaaraa keessa guurame ko arabas maam nama gaddisiisa. Reeffi sun hundi achi keessa guurame abalutu nama kana ajjeese jedhame gumaan nama takkaan baafamne mootummaa akkanaa qabdu. Nama maal fakkaate ilma Wallaggaa fooqirra darbatanii ajjeesanii abalutu ajjeese gumaan ba'ee fi seera jala oole zim hin jiru. Dhadhaa ibidda bu'e. Bara eenyu bara Abiyyi bule. Abiyyi aangoo qabate. Barreeffadhaa seenaadhaaf ol kaawwadhaa wanta bara Abiyyi dhufe wantoota ta'e hunda. Bara bataskaanni akka chibboo boba'e. Bara maskiinni akka chibboo boba'e. Bara Abiyyi aangoo irra taa'e. Seenaadhaaf ol kaawwadhaa. Oromoon kabajaa dhabee Oromoon mirgisaa irraa mulqame. Wayyaanii nu akkana nun goonedha jechuudha. Ilmi namaa haga ibiddaan gubamutti uummanni Walloo haga ibiddarra qabsiisan sanitti. Uummata Wallaggaa waraanaan yeroo dhumu zim cay amma immoo Walloo irratti xiyyeeffate zim jettu jechuudha. Kanaafis hin dubbattan. Kan iyyuu qabdan lambii keessanii fi warri biyya alaa keessan bar ani baraarraa maayyuu irra kenne zanafa taa'ee taa'ee nan jiraadha. Haadha abbaa qabaachi ani obboleessa qaba fira qaba wagana qaba lammii Oromoo qaba. Haga lubbuun jiraatanitti gammadanii aara galfatanii mirgi isaanii kabajamee fi jiraachuu qabu. Kana beektu laata? Nuti barasitti homaan rakkanne Wi-Fiin kan madaamii wanti hundi kan madaamii maal yaanna homaayyuu yaanu. Ani maatii kiyya as hojjedhee deeggaree akka feetti hin jiraachisa. Lafa isaaniitiin jiraachuu hin danda'an. Naannoon keenya haga naannolii biraa kana hin taane. Garuu sabni Oromoo kamiyyuu mirgi isaa kabajamuu qaba. Mirgi isaa kabajamuu qaba sabni Oromoo hunduu. Gana uummanni Oromoo wareegama qaalii kaffaluudhaaf taa'aa jirtu. Har'a sinduuta boru sinduuta. Kanaafuu qeerroon amma lafaa ol kaate amma mootummaa barree tana uummatarraa buusuu qabda. Yoo dhuguma uummataaf falmatte qeerroon jechuudha. Yoo dhuguma nagayaa uummata Oromoo ka eegdu ta'e amma hiriira irratti ba'uu qabdu mootummaa kana. Mootummaan bar uummata godina takka keessatti namni tokko odoo du'e hiriira odoo irratti baatanii eenyutu ajjeese akkamitti du'e nu maramu jettanii osoo hiriira irratti baatanii mirgi keessa sinii kabajamee gumaan nama du'ee sun ba'ee diina kee beekattee teessa. Garuu wanti tokko yoo uumame
godinaalee oromiyaa keessatti isinillee ummanni kan jedhamtan Itoophiyaa keessa godina oromiyaa keessa ka jirtan hiriira irratti bahaa hin jirtan mootummaa kana ustanii taa'aa jirtu. Kanaaf mootummaa abbaa irri isin irratti ta'e abbaa fe'e waan fe'e godhaa jira. Odo ummanni Oromoo rakkinni kun hundi jiru kulloon gaalaf ra'ee eegdu Saawudii keessa teessee kan surree lama hin qabne sigala kan surree lama hin qabne kan guyyaadhaan never ever tishartii ofirraa baastee wuxuullee kan hin miiccanne jechuudha. Asirra dhuftee ka biyya bulchuu nuyi istaasni nuyi nuti bilisoomne ummata Jimmaa bichaa miti ka qabsoo fide ni beektu laata. Oromoo kutaa 11tti caccabee itti du'ee abbootii keenyatti dhabneeti qabsoon kanas geesse. Bara 1997 Finfinnee irratti nama meeqa dhabne, qeerroo meeqa dhabne, qarree meeqa dhabne, dubartii harma hoosiftu meeqa dhabne. Isaan yoo dagattan horaar sadii irratti nama meeqa du'e helikooftara irratti bananii ni dagattu isin. Kulloon ganama yeroo kaati man'uusha yoo nyaatte ishiidhaaf bilisummaadha. Kulloon wifi silkii ishiitirraa yoo qabaatte ishiidhaaf bilisummaadha. Abiy Ahmed kan fide ummata Jimmaa miti. Ni beektu. Bara Profeesar Mararaa Guddinaa tifi Baqqalaa Garbaa hidhamanii dararamaa turan. Eenyu wajjin dararamaa ture? Eenyu wajjin du'aa ture? Afamaa ture? Mararaa wayyaanee keessatti wajjin qabsaa ture bar. Yeroo san eenyu ture laatamee takka na waamta? Takka meenaaf waamta? Umurii keelleen beektu ati. Siyaasa qabsaa'ota Oromoo beekuu dhiisiti. Hayyoota Oromoo beekuu dhiisiti. Sareen ati umurii kee hin beektu ati. Bara kam akka dhalatte. Si galaa. Kana beekuu qabda. Ka biyya bulchuu nuyi. Marreen nuyi. Oromoo yoo adda qoqqooduu cittee nurraa baata. Si galamini. Cittee nurraa baata. Ummanni Jimmaa kophaatti Abiy Ahmed hin finne. Beeki kana. Kophaatti Abiy Ahmed hin finne. Abiy Ahmed kan fide dhiiga qeerroof qarreeti. Qabsoo Oromoo kutaa 11ti. Sigala qabsoo Jawaar Mohammad. Ni beekta? Bosona ciisuu addee bilisummaa Oromooti. Har'a sirratee ka biyya bulchuu nuyi ka biyya marraa. Abiy ka bulchaa jiru Jimmaa miti yaa doqoroo waa takka yaanne yaa ilma saree. Yaa nama waa takka yaaduu hin dandeenye. Sanummayyuu waraqata akkatti qaqqabatanii asirra haa huu hii heeran A B C D barreessitan asirra teessanii. Waraqanni waa takka irra hin jiru akkana laalte duwwaadha. Akka hangaasaa san jechuudha. Hangaasanillee waraqata akkatti qabatee wanti takka irra hin jirtu qabatee taayyee danda'a interview godha. Wallaala akka walii. Mahiyyiboota akka walii. Isini galamiti. Aayidiyaan qabdan. Wanta itti miidiyaa irratti afaan bantanii hin qabdan. Ummata Jimmaa dhaamsan qabaaf warra miidiyaa irra jirtan. Ani Jimmaadha ka ofiin jettu. Ummata keessa nurraa qabaddaa. Ijoollee teessan kan baatee asirratti afaan bantu kan safuun beekne. Nurraa hidhadhaa kan maraatan kana. Ani ol walitti qabee musliq ishii godha kana booda. Ati eenyuyyuu miti miidiyaa kee qoshasha kanarratti kan footoo kiyya maxxansitu sagatee. Kulloon takka footoo kiyya maxxansiti walitti qabee arrabsa. Walitti qabee garuu Jimmaadha kan ofiin jettu. Sheekii taatee beekadha kan ofiin jettu. Ani ilma Jimmaati kan ofiin jettu. Hundi kee ummata keessa nurraa qabaddaa. Warra miidiyaarra iyyuu kana nurraa qabaddaa. Nurraa gadhaabbaddaa. Warra sammuu qabne kana. Yeroo liivi seenan iman Jimmaa koo marree koo kootu maaloo Jimmaa koo. Ani Jimmaa koo waan madde. Ani marree koo waan madde. Oromoo kootu jedhi. Jimmaa yoo deemtu ati Finfinneedha karaa kamiin deemta? Eenyurra deemta gurbaa?
hagana sagateedhaati hagana ganaa jiidhadhaati hagana ganaa baala sammuun kee waa takko yaaduu hin danda'u jimmaa bar finfinneedha utaaltee achin ceetu si gala lafa eenyurra deemte karas geessa yoo jimmaa koo jette oromoo koo jette si wayya saba koo jette si wayya si gala miti gaafaa si galtee finfinnee boqattu airportidha esa deemte jimmaa geessa qallittiin dhaqxaa laata baasii qabachuudha moo hin utaalta moo hin balaliita laata hagana donqoroodha isin wajjin haasa'uu kiyyaaf nan gadda nama sin godhee jechuudha isteepbii keessanii miti nuti isteepbii keessanii miti nuti oromoo cabdee gargaarra sini gala waan dandeenyen jechuudha isin ummata gandaaleezimiin mataa sin bobeesse kasafuun beekne quba qabachistan ummata oromoo irratti jara kana nurraa hidhadhaa keessattuu shamarran teessa nurraa hidhadhaa ani isaaniif deebisuutti namoota baay'eedhaan waliin bu'aa jira walitti qabee mushlig ishii godha wanti galte haa galtu sodaa nama takkaan qabu namni waa tokko yoo haasa'e understand godhuu hin dandeessan maaliif namni bar kutaa takka namni barate waa yaada horiirra maaltu adda sin godhe yaajoo horiirra maaltu adda nu godhe akka namaatti yaadu keenya miti horiin bar horiidha horii sunuu hin beeka galgala yoo biiftuun lixxe kara mooraasaa ol dhufa maaliif bineensa dheessa maaltu horiirra adda nu godhe nu akka namaatti yaadu fageessine yaadu garuu jarri kun fageessanii yaadan jiran safuu oromoo cabsaa jiru ummata oromoo arrabsiisaa jiru bara qaama dubartiin teessan ta'ee hin beeku miidiyaa kanarratti arginee hin beeknu nuti warra dhiiraatu akkas godha malee bara dubartiin teessan hijaaba rabbii uffattee maqaa waaqatiin kakachaa gisiistu zamana akkanaa keessa jirra nuti isin wajjin ciraash isinittu abaasee oromoo kutaa 10 kuttanii jimmaa koo ittan hudduu jimmaa keessa seenuu hin dandeessan sini ganamatti cittanii ba'uu yoo barbaadan abiyyi jimmaa qofaa miti kan bulchaa jiru amaaraa qofaa miti kan bulchaa jiru oromoo qofaa miti kan bulchaa jiru silxeef guraagee qofaa miti sabab sablamii baay'ee bulchaa jira ol Itoophiyaa bulchaa jira sigala asirra baate jimmaa koo marriko gurbaa arsii saggatte harargee saggatte wallaggaa fi gujii booranaa saggatte haga guddina keeti dubartii teessan caalaa dhiirri teessan sammuun qabdu maali bu'aana namni tokko na bira taa'ee yoo balleesse ara dhiisati jedhaan ara tuffadhu bira darbiin jedhaan ara marraggatte ara wanti kun oromoo tuffachiisa ara safuu oromoo cabsa dhiisi waliin jenna barnu nuti bar ijoolleen deeggartoonni kafaa'oo deeggartoonni paabaa'oo deeggartoonni abaa'oo nuti tokko bar akka tokkummaa keenya agartanii xinnaa guddaan keessan deeggartoonni biltsiginnaa paartii isa eenyu televiizinii maal jedhamu san isa namichi gurraachi qaqaan tokko Jawaar arrabsu san basaalama baase namichi mataan arrii baase haadhatee akkana godha maarreetee akka kinoo zaban akkanaa keessa jira deeggartoonni biltsiginnaa paartii jechuudha xinnaa guddaan kasamuun qabne kasafuun beekne maaliif bitamtee waan nyaattuuf dhiigni ilmaan oromoo ganaa kana caalaa si maraacha ganaa kana caalaa Jaafar Aliyaati gadi baatee ummata oromootiin girrisaa jetta nuti miti wal argina eessa jiraattu harargees ni dhufnanu godina oromoo kutaa 11 keessa ni deebnanu maaliif nuti oromoo nyaannu si gala nuti oromoo raqquban qabannu oromoo fuundura duuna nama jedhuudha hoggantoonni paartii kafaa'os abaa'os ta'e paabaa'os ta'e isin garuu nama ilmaan oromoo nyaateedha nama dhiiga ilmaan oromoo dhugeedha paartiin badhaadhina hundi keessattuu Shimallis Abdiisaaf Taakkalaa Uumaa Taayyee Danda'a dhiigni ilmaan oromoo harka keessanirra jira ni beektu kana
Cirash media bantanitti kennitan namicha maqaasaa barreessuun beekne. Namicha maqaasaa barreessuun beekne namicha waa tokko goone. Odoo ilmaan Oromoo ka barattee digirii qabduuf hojii uumtanii hoo. Osoo biyyaaf sabaaf odoo hojjettanii hoo. Sammuu ittiin kana yaaddan hin qabdan isin. Ganaa barachuu isin eegala. Barachuu qabdu ganaa gad deebitanii isin. Uummata Oromoo seeraaf yaaduudha. Oromoo seeraan bulchuudha. Yaaduu qabdu. Hagam sammuun keessan dadhabaadha isin. Pirezidaantii dubartii barre. Finfinneen bar pirezidaantii dubartii qabdi Itoophiyaan. Garuu shamarran rispeektii wala tiriitii takka hin jirtu. Hin jirtu. Hagam shamarran sappoortii godhaa. Maqaadhaaf warri aangoorra teessan. Boru sin gaafata seenaan. Nuti yoo darbine kan nu duuba dhufu sin gaafata. Warri har'a falmatan yoo darban kan nu duuba dhufu isin gaafata. Wanti hundu seenaan barraa'ee lafa isinii jira jechuudha. Isinii galamiti. Sila ekeraa of jala siidaa ekeraa kaaftanii sujuudaa fi ooltu. Ganamaaf galgala siidaa mililik 4 kiiloo jiru san galgala ganama soobaatan akkana jecha galgala soo dhuftan akkana jecha sila akkamitti yaaddu ekeraarra deemaa jirtu barisin of hin beekne malee sila akkamitti yaaddu kanaaf akkamitti yaaduu hin dandeessan. Senegalee kana beeku qabda. Jafar Ali Girrisaa lunje wanta isin barreessitan hundaayyuu cinaatti gallee ilaalaa jirra nuti akka naman agarree wanti hunduu garuu yeroo qaba malee wanta darbuudha. Yeroo saniif garuu deebitanii biyyoota turtasanitti galtu jechuudha. Ankaasaa dabalatee yaa biyyoota turtasan keessa never godinaalee Oromoo keessan deemtan. Never godinaalee Oromoo keessan deemtan isin galamiti. Kana beekuu qabdan. Kana beektanii seeraan uummata tajaajiluu qabdu. Seeraan uummata tajaajiluu qabdu. Namni aangoo irra qabatee aangoo irra taa'u sabaaf hojjeta. Maaliif baruma baraaniyyuu maali saba kanaaf hawwata kogootan. Maali sammuu keessaniif iyyuu akka boqonnaa argattan deebii sabaa deebii uummata Oromoo odoo deebiftani. Garuu hin dhageessan. Amaaraa sodaattu. Maaliif manallee isinii jirti. Karasillee isinii jirti. Akka waan isaan qabsaanii isin fidanii. Akka waan qabsoo isaaniitiin aangoo irra jirtu Tigraay sodaattu. Karasi Amaaraa sodaattu. Karasi Gojjam sodaattu. Asii ol galte mana keessa sii jirti. Kanaafuu akka homaayyuu godhuu hin dandeessu jechuudha. Kana oo dadhabde immoo aangoo gadi dhiistee bu'uudha. Ilmi namaa bar dadhabee hin danda'u. Hin beeku jechuun balleessaa miti bar. Waan hin danda'e waan humna kiyyaa ol ta'e tokko hin beeku. Duuti jirti hin jirtu. Kanaadha. Kana beekuu qabdu. Uummata shanoof somboodhaa bishaan gallakkisaa. Wanti bishaan sin cufsiisu hin jiru. Sila gibiree hin kaffalan. Sila waa hunda hin kaffalan. Maaliif bishaan irraa cufama? Finfinnee keessatti namni ani beeku jaartii guddoon ni jirti. Baabura irra hojjeti. Damoosni ishii birrii meeqa beektu? Birrii 500. Mana kiraa meeqa kaffalti? Birrii 2,000. Micayyoo jaartiin tun intala waan asii qabduufi malee akkamitti jiraatti biyya san keessatti akkam taati? Wanta kana hunda irratti hojjechuu qabdan. Haga ummataaf hojjettanitti. Ummataaf irratti hagam amma jiraatanii fi ummanni kun ara boqonnaa kennaadhaaf ummata keenya ummata buqqa'ee karaarra jiru san mana tokko kennaa fi sila lafa Oromooti. Sila dachii Oromooti. Gondariif Gojjaami bittanii haga irra safarsiistan Oromoo rakkate kennaa. Sila Finfinnee ka Oromoo akka taate himaan jirtani hin sodaattu. Kennaa fi ummata karaarra taa'u kana ummata uffata dhabe kana mana tokko kennaa fi keessaa haa jiraatani.
hagana namni guddaan jaarsi guddaan yoo akkatti boo ummata isintiin dhaga'umne wanti tokko nama guddaan umurii isaanii kanaan umurii itti boqachuu qabanii umurii ta'anii aara itti galfachuu qabanii jaarsi guddaan abbaa keessanii ol kan ta'e yeroo ammaan tana karaa irratti sharaa keessa hin kolfinaa maal abbaa keessanii kofaltan hin kolfinaa odoo ana ta'e hojii osoo si ta'e maal goota osoo abbaa kee ta'e maal goota wanta tokko anin taane narra hin geenye itti ummatatti hin kolfin nama guddaadha jaarsi kun imimmaan na qabe nan booye ani yeroo booye pirezidaanti Maammeetti himatu umurii isaanii kanaan karaarra sharaa keessa ciisuun ummanni kun eessaa dhufe maal nuti baadiyyaa dhabaane miti baadiyyaa dhabaane har'a odoo deemne eessa galla Finfinnee keessa yoo mana hin qabaanne yoo waan qabaanne eessa galla warra keenya bira galla qe'ee abbaa keenya galla sini gala miti qe'ee abbaa keenya irra galla jarri kunoo eessaa dhufan laata waa malee dhufanii waa malee hin dhufne ummanni buqqa'ee deebi'ee dhaabbachuu qaba deebi'ee dhaabbachuu qaba ummanni buqqa'ee kana sinin jedha galitooma galgala gaarii sin haa ta'u even ummata kana diaspora illee kataane nuti illee gargaaruu qabna haga dandeetti keenya biyaansi ganni dhufaa jira ummanni kun achuma sharaa san keessa ta'a bishaan keessa qorra keessa rooba keessa ganna dhufu kana ummanni kun achuma ta'a achuman taa'u ummanni kun biyaansi diaspora nuti warri biyya alaa jiru haga dandeetti keenya gargaaruu qabna biyaansi guruupii tokko guruupii cimaa ijaarree $5 odoo walitti baafne ummata kana waa tokko godhuu hin dandeenye biyaansi bindiribsi loosu binneefi ilmi namaallee galgalallee yoo rafanillee isaanitti oo'ee arafu dhugaasin hin jedhaani nama guddaadha haatiif daa'imti ilmoo ishii qabattee bakka san jirti lakkoofsi isaanii hundi isiniif jira maammiin maxxanseera intan irratti viidiyoo irratti jechuudha kana sinin jira galatooma turtii gaarii nagaan naaf bulaa